Ashama harka fuudhee hordoftoonni Abduu Moobaayil Abdii jala jirtan hundi keessanuu baga jiraattan bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan waan har'a jalqabaa dhuftan Abduun jedhama. Abduu Moobaayil Abdii sabskiraabii godhaa maamiltoota keenyatti dabalama. Waa'ee Lijiyaareet akkasuma Fayyisaa Leellisaa irratti yaada dhuunfaa kiyyaa dabarfatu barbaada. Lijiyaareet kaleessaa eega inni hidhamee booda ajandaa guddaa ta'eetii jira. Artist Lijiyaareet akkasuma atileet Fayyisaa Leellisaa Lijiyaareet viidiyoo dhumaa kan inni TikTok isaa irratti waraabe akkasuma viidiyoo amma irratti hidhame jedhame jechuudha. Viidiyoo kana mee haga tokko isin dhageeffachiisa. Dhuguma viidiyoon kun waan isa hiisisuudha. Inni hoo garee kam ta'eetiin garee kamtuu isa hidhe ka jedhuu fi akkasuma yaada namoota adda addaa kan sooshaal miidiyaa kana irratti deemutti jiru as keessatti ka viidiyoo kan isin hojjedhe irratti waa'ee Caalaa Bultumee irrattis namoonni tokko tokko komantii keessan dubbisaatiin ture. Kana irrattis waan isin jedhuun qaba. Haga dhumaatitti na waliin tura. Jalqaba irratti waa'ee viidiyoo kaleessaa irratti waa xiqqoo takka jedheetiin achi dabra. Taatee dheengadda taa'ame kana irratti viidiyoo kaleessaa waraabee irratti komantiilee namoota hedduu dubbiseetiin ture. Waa lama tokko biyya gartee seerri jiru san keessatti jettee inni kaan ammoo Caalaa Bultumeedha. Waan fedhe yoo tahee goota Oromooti jechuun maaliif irratti duultan wanni akka gartee namni jedhu sanii miti walloliinsa obboleeyyan lameen osoo hin ta'in haala gaadhaan yeroo wallolametti Andu'aalam jidduu seene ka jedhu namoonni hedduun akkasii akkaataa itti gartee araaraaf sooshaal miidiyaa kana irratti kaahame kana fudhatanii jechuudha. Viidiyoo san keessatti biyya seerri jiru eega jettee maaliif dhiinni Soora Abdataa akkasuma dhiinni Hacaaluu maaliif bahamuu dhabee kan Abdul Jabbaar Huseen waan akkas namoota akkanaa kanneen jechuudha namoota qaqqaalii hedduu dhabne fakkeenyaaf waggoota dabran kana keessatti dho'isaan siyaasaa beekaa wanni sun akka dho'ifamu godhuun hin jiru jechuu hiyyaa miti. Fakkeenyaaf kan isaanii kun waa'ee siyaasaati waa'een Caalaa Bultumeetii fi waa'een Andu'aalam taateen deenganda taa'ame kun waa'ee siyaasaaf taa'ame miti walloliinsa waan fokkisaa waan qaanessaa dubartii irratti kan jedhamudha dhugaatii alkoolii irratti kan jedhamudha kanarratti seerri ni jira. Waan namni dhimma dhuunfaa irratti walloluu irratti biyya keenya isaan dhugaa dubbachuu fi sirriitti jira seerri. Yoo dho'isaan siyaasaa haguuggeen siyaasaa fedhiin siyaasaa keessa jiraatti malee jechuudha. Kun ammoo waan siyaasaatti wal qabamu miti. Fakkeenyaaf inni amma faannoon akkas na godhee kan jedhudha. Caalaa Bultumee kan inni maxxanse jechuudha. Hayyee Andu'aalamtu faannoodha. Mee fakkeenyaaf amma isaa fi Andu'aalam jidduu garaagarummaan jiru maali? Obboleeyyan lameen jechuudha. Kanaadha kanan jedhe malee achi keessa haguuggiin dho'isaan siyaasaa kan hojjetame kan gartee akka dhiinni wayii hin bahamne akka dhugaan hin mul'anne kan godhamu hin jiru jechuu hiyyaa miti wal hin qabsiisina waan akkasiisaniin jechuudha. Achi keessatti illee isaan abaarree beeki waan qaanessaadha obboleeyyan lameen gidduutti wanni akkanaa ta'u sanuu hoo maqaa dubartummaatiin ammallee waan taatee guyyaa tokkooti namni guyyaa takka ni dogongora namni guyyaa tokko dogongoraanis nama ajjeesuu danda'a garuu wanti kun amala tahamee aadaa ta'ameeti deddeebi'ame kan jedhu irraahi kan hin dubbadhe viidiyoo isaa irra deebisanii dhageeffachuu hin dandeessan. Akkasuma waa'ee Fayyisaa Leellisaati ammas takka waa'ee Fayyisaa Leellisaa irratti fakkeenyaaf dhiyoo kana beetii wajjin beetii show irratti jechuudha gaafiif deebii taameeti ture. Namoota hedduun arge akkamitti gaafii akkanaa gaafatan akkuma gartee gaafa duraa Haacaaluu sanii dogongorsiisuudhaa fi waan hin taane gaafatanii innis waan hin taane achi bahee dubbate sirriin goonee hin dogongorsiisanidha. An kanan jedhu Fayyisaan amma dogongora jechuun amma dogongoree dhugaadha wanni inni haaseessanii dhageeffadhe jechuun dalolooceen bira dabre yoo dhugaa feetan waan achirratti haaseessanii dalolooceetiin bira dabren. Ammoo amma fakkeenyaaf Fayyisaa Leellisaa amma dogongoree waggoota sadeen dabran kana akkami Fayyisaan dhugaadha miidiyaa irratti bahee fakkeenyaaf miidiyaa irratti akka afgaafiif deebii tokkootitti yoo jettan dhugaadha. Garuu karaa sooshaal miidiyaa dhuunfaa isaatiin akkasuma gartee namoonni itti dhiheenyaan wal beekan lafarratti akkami Fayyisaa Leellisaa. Haalli inni gaheen inni taphate innis akkuma reefu jedha akkuma Caalaa Bultumee sanii waan guddoodha taphate. Garuu achi booda akkami amma dogongore amma argitanii dogongore isaa. Hayyoota Oromootiin akkamichaati ture. Qabsaa'ota Oromootiin akkamichaa ture. Hanga amman tanaatitti jechuudha. Waanuma miidiyaa irratti haasawee kana Caalaa fuula miidiyaa isaa irratti maal jamaa ture jechuudha. Akka waan amma jechuun akka tasaa waan takkattiidhaan miira keessa seenee dogongoree fakkeessaniitiin kana dhiheessuuni awwanni haareenni Fayyisaa Leellisaadhaa ni dubbata jedheeti yaadu hin jiru. Kakalee kan amma dhiyootaan intarvuu ta'e kanaa miti. Waggoota sadiin kana keessa wantoota inni jechaatiin ture waan isaafis hin taane waan sabaafis hin taane akkasuma warra biyya bulchuufis waan hin taane jedheetiin amanaan akkas jedheen amanaan. Kanaafuu Fayyisaa Leellisaa amma dogongoree namoota akkanaa kanneen namoota beekamtii qaban namoota gartee duraan saba biratti gartee maqaa bareedaa qaban hiriyoonni isaanii ilaala Daraartuu Tulluu faa Ibraahim Jeelaan faa Hayilee Gabrasillaasee faa manguddoo biyyaati bar manguddoo biyyaa manguddoo gartee jaalatamoo namoonni dabiratti miilaala amma Daraartuu Tulluu fedhu faannoo haa ta'u koflaa wajjin akkuma gartee gaafa ijoollummaadha ilkaan Daraartuu Tulluu jennee kutaata akka mul'amarratti irra barataa baanisan jechuudha. Yoo gartee ka waboo wajjinis ofeekoo wajjinis warra biyya bulchu wajjinis
akeekni isii garuu bakkii gartee deeggartu qaama wahii gartee kan jaalatu jiraatu danda'a. Garuu gubbama kanarra mee ilaala. Rabbi qofa bar keessa kee kasi argu Rabbi qofa. Garuu gubbaa kanarra akkam fayyisaan duuba ufiif gadi diqqeessee wanti inni haasawu waan isaaf dhuunfaa isaatiifis hin taane waan akka sabaatitti illee nu qaanfachiisu waan isas qaanfachiisu waanuma paartii kamiyyuu ilaallanne waan bocola waan adda addaati jechuudha kan inni waan amma haaraa dogongoree miti caalas kaleessa wanni gartee hagas dubbatamee hagana jedhamee fi dogongora guyyaa takka osoo hin ta'in aadaa waan ta'ameefidha. Akka fayyisaallee aadaa waan ta'ameefidha. Isin jechuu barbaadeeti. Tole karaa Lijaareetti as deebi'a. Lijaareet kaleessa mana isaatii qabamee hidhameedha. Lijaareet kaleessa mana isaatii qabamee hidhamee saahibni isaa kan waliin jiraatan kaleessa karaa tiktookiin kan inni haasawaa ture sarkeetiin ture akkasuma gartee kan inni barreesses argaatiin ture jechuudha. Mana itti dhadhaaniitumaan inni jalaa banuu dinnaaniin dallee irraan seenaniitiin fuudhaniidha. Namoonni hedduun sooshaal miidiyaa kanarratti fakkeenyaa fi argitanii jirtan jedheeti yaada maxxansa garaagaraa Lijaareediin tumanii caccabsanii akkas godhanii maali lubbuu isaatiif sodaachisaadha waan jedhu waan garaagaraati kan dubbatamaatiin ture jechuudha halkanii. Garuu wanti kun hundi isaatiyyuu sobaa jechuudha. Maaliif akka saahiba isaa irraa dhageenyetti yoo saahiba isaa kana keessaan sobni jiraate hin beeknu. Ammoo garama kanasii namoonni fakkeenyaaf itti dhiyaatan akka jedhanitti nagayaan asii jira waa'ee tumamuudhaatiif akkasii sun hin jiru. Garuu poolisii federaalaatii kan to'annoo jala oolchedha. Maaliin hidhameedha? Lijaareet fakkeenyaaf hidheen gaddaa yeroo inni gartee viidiyoo sadii irratti liif jiru laalaatiin ture jechuudha. Mucaan kun fakkeenyaaf an akka nama tokkootitti Lijaareet artistiidha. Nama Finfinnee keessatti dhalatee Finfinnee keessatti guddateedha. Afaanumayyuu afaan Oromooyyuu zaban kana jechuudha kan inni barate. Dhugaa dubbachuuf nutuyyuu dhiheenya kana jechuudha Oromoo ta'uu isaa kan barre. Inni ammoo jechuun jijjiirama ammaa biltsiginnaa wajjin miti kan inni dhufe. Gaafa wayyaanee keessarraahi kan inni gartee artistoota Oromootti as makamee jara kanaan wal faallata jechuudha. Gaafa duraa araadaa jedhamee gartee fakkeenyaaf sinimaan Finfinnee kana keessatti Lijaareetiin malee hin bareedu jechuudha. Saahiboonni isaa warroonni hiriyoonni isaa warri hojii takka waliin hojjetanii kan gartee raastaa ta'anii akkas waliin deemanii kan waan homa hundaanii jechuudha warra kana waliin jechuudha sochiin isaa guutumaa guututti. Duuba haala akkasiisan keessaa bahee aartiidhaanis amma karaa Oromoo kanatti akkasuma gartee karaa mootummaa amma keessattuu akka gartee biltsiginnaan dhufe karaa mootummaa biyya bulchaa jira haala jedhuun haala akkasiitiin guutumaa guututti jireenya isaa ijoollee Oromoo qofa waliin ta'e jechuudha. Hedduu irratti duulan maaliidhaan dura tokkoffaa duraan Itoophiyaawii jedhamee akkuma gartee jechuun akka diqaalaa nama gartee gosa hin qabne tokkootitti haala akkasiisaniin jechuun akkasumatti leellifamaati ture jechuudha. Garuu eega inni ani ilma Oromooti akkas jedheetiin eegennas dhufe yeroo gartee fakkeenyaaf innis akkuma isaan arrabsoo garagaraa irratti darbatan innis akkasumatti afaanuma isaan beekanii achi keessatti dhalate waan ta'eef miila lama yeroo hedduu warra achi keessatti dhalateetiin gartee an Oromoodha jedhee isaaniif deebisaa kennu kana gadi fageenyaan jibban. Waan kana waan nu ittiin nu arrabsan kana nutiin gartee isaanii wajji hariiroo hin qabne kan gartee afaan kanayyuu hedduu hin beeyneyyuu hagam nu aarsa mi'amma tilmaama warra isaan keessaa baay'ee mi'amma fakkeenyaaf Dr. Tsaggaayee Araarsaa laala akka isaan jibban akka isaan balaaleffatan. Johar caalallee nama sana jechuudha kan isaan jibban. Johar siyaasaa nu hin jibata waan jedhuudhaaf isaan jibban. Garuu jechootaa fi deebisaa isaanii kennamu irratti namni isaan akka Dr. Tsaggaayee jibban hin jiru jechuudha. Maaliif isaan keessaa bahee afaan isaan beekan sanii waan itti dubbatuufidha. Jechuun arrabsoon sirrii jechuu kiyyaa miti beekikaa. Akkasuma Lijaareetis hedduudha jibban. Jechuun inni waa'ee aartii irratti yookiin waa'ee Oromummaa irratti bakka madaraka Oromoo bakka iddoo garaagaraa nama kofalchiisu haala adda addaa irraa kanarraa hin hafu miskiinumatu irraa mul'ata mucaa kana jechuun nama gaarummaatu irraa mul'ata hammeenyaan qabu ni qoosaanii taphataa. Kanumaan jiraata jechuudha. Duuba nuti durii Oromoo isaan turre eeginni gartee as deebi'an amma kana ta'e kanaaf ni jibbanidha. Osoo inni liif jiruuti arrabsoo hedduu argaatiin ture. Komantii isaa mee karaa TikTokiinis karaa Feesbuukiinis yoo hordoftan taate yoo inni liif seenu komantiin isaa irra guddaa ka jiraati. Yoo inni afaan Oromootiin liif seenu afaan Amaaraatiin arrabsan. Yoo afaan Amaaraatiin seenu afaan walumaa galatti komantiin isaa guutuun arrabsoodha. Namni keenya karaa sooshaal miidiyaa kanaan hedduu dadhabinas ni qaba waan ta'eef jechuudha. Ani kanan jedhu haasawamee isaa kana isin dhageeffachiisaa kaa inni boodarra haasa'e jechuudha keessattuu. An kana ajaa'ibsiise amma Lijaareetiin agarraatitti faallaa warra mootummaa kana isaa ta'uu agarre. Tokko ammoo waan inni nagammachiisu takka waan saba kana waliin mufachiisu paartii tokko faarsee paartii tokko abaaruu waan akkasii haga namni hedduun dogongora seene waggoota sadeen kana takka isarratti agarre. Oromoodha kan biyya bulchuu yoo jedhe kanuma wanti inni fayyadamu jechuudha. Nama tokkollee tuqu. Jarri garuu ni arrabsan deebisaa kennaaf. Anka jedhu aktiivistoota isaanii irraa kaasee abbootii amantii irraa kaasee biyya san keessatti wannummaan gartee biyyi sun akkan ijaaramne godheyyuu tokko maalinni arrabsoo kanaami yoo biyya isaa arrabsoo nama hiisisuu eegaleedha biyya san keessatti amma kan gaafina ta'e Lijaareetiin jechuun akkan quba qabutti inumayyuu akka warra biyya bulchuu kana isaa tokko agarree mootummaa biyya bulchaa jira jedheeti kan inni dubbatu inumayyuu. Duuba Lijaareetiin jaraaf deebisaa kenne. I think inni ka'ee arrabsan jedhu. Kuni akkuma isinuu beektan hayyoota isaanii irraa artistii irraa maalirraa
maal akka jedhamu isaan kana akkamitti akka isaan waan akkamii akka isaan fayyadaman saba kanarratti karaa amantiitiin fakkeenyaaf abbootii Sinoodosii Oromiyaadhaa kan amma gartee hundeeffame warra akka amma Oromiyaa keessa socho'aatiin ture kanaani wanni hin jedhamin jira. Haga mana kitaaba mana amantiidhaa kam amantii fakkeenyaaf amma kan Lijaaret kaleessa arrabse jedhame san annama jechuun kana keessatti beekee yeroo si jedhu Lijaaret sirrii jedhechee guyyaa miti beekan. Ani fakkeenyaaf amantiin kiyyasi amantii namaa kabajii amantiin kee akka kabajamuu fi yoo ati amantii namaa arrabsite amantii keetu arrabsama amantii namaa xiqqeessite amantii keetu xiqqeeffama ka jedhudha kan nu baranne akka amantiitti illee jechuudha. Akkasuma aadaa fi safuutu jira. Amma san arrabsoon hinjifannoo fidu waan jiruun se'u. Haa ta'uti ammoo namni tokko miira keessa seenee yeroo fi to'atu dadhabee ni godhaa waan jedhurraa kan inni isin jechaa jiru. Wanni Lijaaret jedhu sun sirrii jechaa jiru sirrii miti. Waa'ee amantiiti kan inni dubbate akkasuma arrabsoo fofokkataallee kan inni daddarbatee jira jechuudha. Qeeqamti arrabsoo jechuun ana arrabsootti hin amanu. Akka nama tokkootitti jechuudha. Namni hedduun fakkeenyaaf jara kana baga deebisaa kenneef kan jedhu jira. Waan injifannoo inni fidu jiru. Tarii biyya keenyatti yeroodhaaf akkas baratamaa ta'uu qaba. Qeeqaan akkasuma karaa qoosaa adda addaatiin deebisaa kennuu ni danda'ama garuu arrabsoon sirrii miti jechuudha. Ammas immoo amantii irratti gonkumaa sirrii miti jechuudha. Namni amantii ofii jaalatu amantii nama barbaade haa ta'u amantii namaa tuquun sirrii miti. Ammoo warra kanaadha arrabsoon galmi isaa maddi isaa bakka kana. Duuba Lijaaret eega akkas jedhee booda gaddeebi'ee sooshaal miidiyaa masaa irratti kan inni dhiifama gaafate jechuudha. Dhageeffadhamee viidiyoo kana. Hai እንዴት ናችሁ? ያው እንግዲህ አሁን እዚህ ቪዲዮ ላይ የተገኘሁበት ምክንያት ምንድነው? ብዙ ያስከፋችሁን ሰዎች ይቅርታ ለመጠየቅ ነው። ምክንያቱም እኔ ይሄን ቪዲዮ ስለ ኦርቶዶክስ ተሳደበ ምናምን ተብዬ የተለቀቀው ቪዲዮ ህዝቡን ለመሳደብ ወይ ኦርቶዶክስ ነው ቤተክርስቲያንን ሳይሆን እያወራው ላይቭ ላይ በሜሴጅ ምናምን የሚልኩልኝ ነገሮች ደባሪ ስለሆኑና ለአንድና ለሁለት ሰው መልስ ለመስጠት ብዬ እነሱ ፕሮፋይል የኦርቶዶክስ የቤተክርስቲያን አድርገው ሲሳደቡ ኦሮሞ መንግስተ ሰማያት እንትን አይልም ምናምን የኦሮሞና ውሻ ቸርች አይገባም። አንዳንድ ስለ ኦሮሞ እንግዲህ በቸርች ዙሪያ ታውቃላችሁ፣ በኦርቶዶክስ ዙሪያ ብዙ ነገር ተደርጓልም ምናምን እሱን ለማንሳት ሳይሆን እኔ ኦልሬዲ የመፍትሄ ሰው እንጂ ችግርን የምፈጥር ሰው አይደለሁም እና በዛ የተነሳ ተናገሬ ለነዛ ሰዎች የሰጠሁት መልስ ላይ ተቆርጦ የተለቀቀ ቪዲዮ ነው እንጂ ብዙ ነገር ሲሉኝ ነበረ እና ሌላ እኔ ሁሉንም እምነት አከብራለሁ፣ የሁሉንም እንትን ሪስፔክት አደርጋለሁ እና ዋና መናገር የምፈልገው የሃይማኖት አባቶች ደወሉልኝ፣ ሚዲያዎች ደወሉልኝ የኦርቶዶክስ እና ያሬድ እንደዚህ ሲያወሩኝ ያወሩኝ ግን በጣም በትትና ነው እና እኔም ደግሞ በትትና ነው ያወራኋቸው እና እንደዚህ አይነት ልጅም አልመሰልኳቸውም፣ እንደዚህ አይነት ልጅም አይደለሁም። ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች አትነካኩኝ፣ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ የምገባው ያለ ፍላጎቴ ነው፣ እየገፋፋችሁኝ ነው። ትነካኩና ከሰው መጥፎ ነገር ለመልቀም ትፈልጋላችሁ እንጂ ማንንም ለማስከፋት ብዬ አይደለም። ከልቤ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ይቅርታ መጠየቅ ፍራቻ አይደለም። ይቅርታ መጠየቅ ፍራቻ አይደለም። ይቅርታ መጠየቅ ስህተቴን ማመን ነው። ስህተት ነው በቃ ለነዛ ሁለት ሰዎች ብዬ የተናገርኩትን ዱበ namni kun kanaa ol maal jechuu qaba? Wanti dhiifama caaluun jira. Hidhaa dhiifama ni caala. Dhiifama hin caalu. Namni badii ofii amaneetiin waan san dogongoraa. Fakkeenyaaf amma inni akka dhageessan kanatti viidiyoon dheengada dubbadhe suni namoota hedduutu gartee komantiidhaan karaa keessaatiinis porofaayila amantii kanaa kaayatanii haala akkasii saniin arrabsinaaniin miira keessa seenee deebisaa nama tokko lama kennuu keessa awaahee amantii sanii maqaa dhaheetiin akkasii re'an nama akkasiitii miti, nama gartee kabaja namaaf qabuudha, nama mallee ajandaa namaaf uumuu miti kajiruudhaan dhiifama naaf godha. Akkasuma gartee namoota hedduu namoota gurguddaa hedduutu gartee natti bilbilee akkamitti waan akkanaa kana jettamti nama guddaa si beena naan jedhanii kanaafuu dhiifama naaf godha. Dhiifama gaafachuun sodaa miti kan jedhudha. Duuba namni kun maal godhuu dhabe? Maal ta'uu dhabe? Ande hayyoota isaanii namoota jedhanii biyya alaa biyya keessa ammallee sagalee warra kanaa dhagahamuu hin dhiifamne jechuudha. Fakkeenyaaf wacaa turan, fakkeenyaaf eeginni akkas jedhu guyyaa kalee fi dheengadda kana jechuudha. Wacni guddaadha ture. Akkuma gaafa Hacaaluu sanitti waca guddaadha ture jechuudha. Namoonni hedduun inumayyuu sodaa keessa turan jechuudha. Maaliif jarri akkanatti wacanii nama nyaachisuun aadaa isaaniiti. Sagaleen isaanii hin dhagama ka jedhu. Dhugumatti ammayyuu sagaleen isaanii hin dhagama. Eessarraa madde dura arrabsoon kun jechuudha. Eega akkas ta'e ka jechuun inumayyuu biyyi gartee sadarkaa kana geettee moo akkamii waan ofii fedhamu keessatti gartee tartiiba ofii fedhan keessatti abbaa barbaadan ni beekna akkas ta'u. Garuu ammoo maqaa amantiitiin hattaa cheerchii keessa dhaabbatamee kan arrabsamu meeqatame. Namni kallattii amantiitti amantii kiyya sirrii amantiin kee sirrii miti amantii kiyya sirrii jedhee wal falmu ni jira. Beeytonni sooshaal miidiyaa adda addaa irratti godhaa jiran. Garuu kan gadi bahee akkanumatti arrabsoo garaagaraa oofu hayyoota warraa irraa kaasee abbootii amantii isaanii irraa kaasee namoota amantii kana hordofnaa jedhan irraa kaasee keessattuu eega Sinoodosiin Oromiyaadhaa gadi bahee yaa jira keenya waan ilmi namaa afaan namaa irraa hin baane waa meeqatu godhamaa ture waa'ee amantii kanaa keessattuu waa'ee amantii ortodoksiitii wal qabate jechuun homa lama ajandaan biyya sanii akkuma isin beektan Minilikii fi ortodoksii kara lameen jechuun yeroo kana isiniin jedhu as keessattis wanni amantii sensitiiviidha jechuun isaantu kana qabatee deema.
golfi isaanii haguuggii isaanii amantii kana isin jechuu barbaadeetti akkasuma gartee maqaa Minilik waa'ee kanaatii wanni isaan hin jedhin hin jiru. Akkasuma ammoo sagaleen nuuf haa dhagahamu jedhanii mucaa tokkicha kana fakkeenyaaf Finfinnee keessa kabaisa waa'ee kanaa irratti namni bifa qoosaatiin haa ta'u deebisaa isaanii kennu war mucaa kana qofa. Ana arrabsootti nama nu garuu ta'ee immoo kabajatu malaaf dhugaa mucaa kana jechuudha Ali Jaaretiin. Ani hedduu dinqisiifadha dura tokkoffaa maalinni akkuma amma jedhe kana sabaaf ajandaan kennu nama garaa laafu akkasuma gartee akka nama gartee ijoollee magaalaatti dhalattee uf haala akkas nama gartee aadaa fi maal hin beekne uf hin godhu. Meeqaataan fakkeenyaaf kan baadiyyaa irraa magaalaatti galeetiin uf jijjiiree yookiin ka jara ta'e amaaraa iyyuu tokko lama jechuudha. Duuba jarumallee jaruma gartee warra biyya bulchaatiin jiru kanas hedduu faallaa isaanii kata'uun agarreeyaan isaan maa'u isaan golgaa isaan godhateetu warra biyya bulchaa jiru Oromoodha amma booda maal fiddaa jechuun wanta akkasuma isin jechuu biyyaa miti Oromoon kama gartee gadadoo jala jiru kana ana keeka akkasiillee deeggaru waan amma baalaa gisee baala taraa Oromootu biyya bulchaa jira Oromoo miti ka biyya bulchaa jiru guutumatti gartee namu biyya bulchaati jira jechuudha inumayyuu Oromoon yoo gadadoo taate malee homaa waan argate hin qabu. Oromootu biyya bulchaa jira jedhamee akka gartee guutuu nama Oromoo irratti gartee duulamu sababa gartee muummichi ministeeraa yookiin Oromoo ta'eef yookiin ammoo waan baalaa taraa jedhamu san waan fayyadame qofaaf yoo taate malee biyya san keessatti dhugumama osoo lakkaa'ame kan biyya bulchaatiin jiru parsantii meeqaan yoo jedhame maaltu jira Oromoon waan dabalataa wanni haareen argamee jiru kana yeroo garagaraatti miidiyaan garagaraallee olaantummaan kennu akka ta'e saaxilaa ture jechuudha. Haa ta'uti gartuu amma fakkeenyaaf mucaan kun waan akkasiitu fayyadamaa ture waan silaa gartee warra biyya bulchuu ni fedha jedheeti yaada ka waan akkasii. Kanaafuu Lijaarii hidhuudhaan faayidaa isaa naaf hin galu waan inni balleessellee dhagarree dogongoree deebisaa namaa kennuudhaaf akkas je'ee waa'ee maqaa amantiidhaan fayyadamee yoo hidhaan isaa hidhaa siyaasaa tan biraa taate hin beeknu garuu ammoo yoo dhuguma gartee arrabsoodhaan maqaa amantii isaa taatu maqaa sabummaatiin isaa taatu saba kana jumlaadhaan kan arrabsuu diqqeessuu halkanii guyyaa taate hayyoota isaaniitu jira kan akka sabaatitti haga namummaa irraa mulqan takka biyya san keessa ta'anii Finfinnee san keessa ta'anii halkanii guyyaa kama waa'ee kanaa weeddisan jechuudha. Lijaaret garuu aaree yeroo takkaaf miira keessa seenee waan akkasiisan fayyadamuudhaaf hidhamuun isaa sirrii miti jedheetiin amanaan. Abduu Moobaala biraa hanga qophii biraatti waliin deebinutti nagayaan naa tura.